Baay'ee ulfaadha. Keessumaa koo guyyaarraa raajii isi aggaaluuti. Maamushee yoo jedhe wanta. Paasterii si qabsaa ture dhuguma. Sadarkaa hidhannootti si deemnee turre egaa yeroo magaabaas haa ta'u malee. Biyyaatti yeroo jalqabaatiif sabatti baatee tajaajilte yaadatta? Utuun mana shubbisaa keessatuun raappii caffaruuti kan mul'ata argeen. Akkuma shiftaa ta'uu iyyuu akkuma maqaamti kee sodaatamuurra iyyuu geessee turte jechuunis jira. Abdii kutannaanii akkati fuulleffattee wayii du'atti achi deemtu si godha. Mee turtii yeroo dambiidolloo tajaajila kee yeroo sanaan yaadachiise. Ji'a 11 lafan bulu namni hin beeku. Hidhati keessan maal fakkaata walitti dhufeenyi keessan isaa wajjin? Ji'a 3 guutuu waldaan hafuu caatii sin dhiisu. Sagalee isaa ol ka'ee dhageessu. Anatu waca baay'ee. Akkasii gochaa deema. Waanti dhiifama gaafattu kan nama dhiifama gaafattu. Yisaaq isa tajaajilaa yoo ta'e nan simadha jedhe. So biyyaan isa buqqise. Namicha yakka cimaadha kanan hojjedhe yeroo sana. Baay'een gatiitti kaffale baay'isa wayii. Mee waa'ee maatii kee? Dudda madaadhaan kaatee buna danfistee ani hojiin qabu waan ta'eef Finfinnee keessatti gatii guddaan hojiin kaffaltee yeroon hin qabne hin fuudhee. Dhumarratti waan jettu yoo qabaatte dhaamsa dhaamtu waamicha waamtu yoo qabaatte. Isinumaan barbaada. Kanaaf fayyadaa, sheerii godhaa, riipoosti godhaa, fooloo godhaa, sabskiraayib godhaan isiniin jedha. Galatooma. Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoonni Qudduseetii Ogeegaa sababa garaagaraatiin isin jalaafannee dhufnaa torbeedhaan argamu ibsuu keenyaa fi ifama guddaa isin gaafanna. Akkuma yeroo kaanii guyyaa har'aas keessumaa nama waaqayyo nama guddaa tokko qabadhe isinii dhiyaadheera. Dargaggeessa garuu nama hojii waaqayyoo biyya kana keessatti hojjetaa jiru, biyya kana ala ba'ees immoo dubbii waaqayyoo babal'isaa jiru. Nama waaqayyo akka dinqiitti waamee itti fayyadamaa jiru keessaa namoota hin beeku. Namoota yeroo hundumaa eenyummaa jalqaba qabaniin isinitti dhiyaatan nama dhugaa nama kabaju nama jaalladhu tokko wajjin jira. Sagantaa kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Akkuma yeroo kaanii har'as Leensii Cuukkoon keessummaa keetiif jettee Cuukkoo bareedaa nu ergiteetti guddaa galateeffanna. Namoonni ajajachuu barbaadan immoo kunoo teessoon ishee addanarra jira ajajadha. Kallattii dhumaanii guyyaa har'aa keessummaa koo wajjin wal isin barsiisa. Baga nagaan dhuftanii keessummaa. Galatooma ulfaadhaa isinis Qudduseetii Ogeegaa. Baay'ee ulfaadhaa. Keessumaan koo guyyaa har'aa raajii isi aggaaluuti. Baga nagaan dhuftanii raajii. Galatoomi ulfaadhuu gammishaa koo sagantaa kanarratti naaf yeroo kette baay'ee gammachuu guddaa irraa qaba. Ulfaadhaa fuulli isaa haaraa miti TV Bakkalcha Bariitiin karaa televizyiinii immoo akkasumas immoo Bakkalcha Barii wajjin egaa hidhata malee akka isaan qaban irra hin gaafanna baay'ee wal jaallatu jecha kana wajjin Cuukkoo dhandhamtaniitu akkami? Waaw baay'ee dhugaa dubbachuuf harka kana waaqayyo eebbisu hojii kana sabal'isu baay'ee waan dinqeedha baay'ee waan ajaa'ibaati. Egaa namni hundinuu immoo akka warri iskiriinii irratti argan kuni ajajatanii akkuma sila jette bakka isaan jiranitti inni arginaaf rakkoon loojistikiin jiru. Amma ani kana jedhu maamushee yoo jedhe wanta. Wayyoo. Maamushee ammarraa harmeen kiyya sana waamti egaa namni safaraa sirii namoonni maamushee na waamu. Maamushee ijoollee xinnoo wayiiti. Kanama maamush maalati maamushidha ammayyuu mana balii jiru. Eebsi ta'e warra wajjin guddinni si ta'e. Maali waa gaafachuudhaaf waan gaafame dursine. Gaafachuudhaaf ijoollummaa kee kamitti yaadatta maamushee wajjin? Maamushee wajjin wanti ture. Jechuun egaa akkuma nama kamii maatii antanii keessa Wallaggaa Irshaadha ijoollee Irshaati. Wallaggaa Irshaa jechuun magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetirii 50 wayi. Jirma lafa jedhamtutti dhaladhee egaa maqaa maamush jedhu kanaa wajjin wanti wal qabatu hawaasuma jaalala naannoo sanaa maatii ollaasi guddisee jira stiil ammoonaa jaalli suni kabaji suni
ammallee san nama guddaa ta'e dhaqu maqaa makanaan na waamu. Maamushee dhufe. Haadha maamush abbaa maamush jedhanii waamu. Nabiyyi Isiyaaqiin warruma kanatu beeka malee. Warri maatiin naannoo ni maamushumaan beeka. Ijoollummaa keenya jaallatta? Baay'ee jechuun akkuma ijoolleemti hiyyeessaa tokko yookiin immoo ijoolleemti harki qalleessi tokko jiraatutti jiraannee dhufnes waan ta'eef hojjetaa qonnaa Wallaggaa Arshaa ture jaarsa abbaan keenya. Ijoollummaa keenya haaluma gaarii dabarsine baay'een jaalladhas garuu deebi'ees waan hin dhufneef immoo garuu maaltu Takka deebii yaadannu garuu immoo jiramtii haaluma keessatti guddattee hiriyoota ganda yaadattoo ta'e hin jaallata namni baay'een garuu immoo mudannoo addaa siin qaba. Inni kan biraan gaaffii adda addaan sii kaasa. Paasterii si qabsaa'aa ture dhuguma. Qabsaasa qaba. Qabsaasa qaba. Inni sakalaasa sanaan jedhu garuu qabsaa'aa ture bakka balleessu ta'e. Yoo jettes nama cimaa, namatti cimaa. Yoo jettes immoo ganuu ta'a. Ganuu irras dhugaa dubbachuuf egaa qabsoonan itti amanuu ammarra ga'e amma san jiru utuu hin taane inni durii dhuguma qabsoo irra turre. Bara sana egaa amma mana barumsaadha disconnect taanee amma hidhannoo sadarkaa hidhannootti si deemnee turre egaa yeroo gabaabaa haa ta'u malee. Kanaan jedhanii garuu amma miti gaa. Amma qabsasa tokkorra jirra. Anis amma hin jenne garuu bosona seenutti iyyuu jettee ma yaaddee turteedhani yeroo tokko. Egaa miidiyaan tokkos kanaan dura na gaafatee ture garuu dhugaa dubbachuu fi waa'een qabsoonii mana Oromoodha yookiin immoo jireenyumti Oromoodha achi as dhufisaa falmii hojii waan wal qabate wayinatti fakkaata normaliin. Ola deemaanii dhalataa Oromoodha namni yookiin qabsoo siyaasaa yookiin qabsoo diinagdee yookiin qabsoo wayitti kan gatiin baasanii jira jedhee yaadu. Akkuma nama tokkootti eeggaa iskuulii geessee booddee dargaggummaan tiineejarii fixxeen dhuftaa. Eenyummaa kee baraa deemta mana barumsaatti hawaasatti keessa ooltu. Darbees immoo egaa lookeeshiniin nuyi keessatti guddanne si baay'ee murteessaadha. Waa'ee eenyummaa ofii of ta'anii jiraachuudhaaf durumaa kaaseyyuu waan inni itti amanuufi sababa kanaan ta'u malee jedhee yaada namni anayyisaa mana maamushi duwwaatu hin taane nama baay'eetu waan akkasii keessa darbeedha jedhee yaada. Afaan amma fakkeenyaaf amma akkasumatti afaan guunnee afaan qulqulleessinee dubbannu kuniyyuu qabsoodhumaan dhufe namni qabsaa'aan ture abaluudha jechuun hin danda'amu. Sababii mati Oromoo taateef iyyuu qabsaa'aadha abaluudha jedhanii paartii wayii keessa si gashu. Qaama siyaasaa wayii keessa si gashu. Kallattii kamiin iyyuu immoo mana barumsaa keessa dabarsite keessatti hirmaatta. Namni umurii isaattis ejjennoon qabaata. Kanaaf dhugaama turedha. Obviously dhugaa waan garuu paasterii Siyaaqii qabsaa'aa wangeelaati. Dhugaa. Dhibbaa dhibba. Qabsoo kam keessa iyyuu hin qabu garuu qabsaa'aa wangeelaa akka inni ta'e dhugaan ba'a warri sagantaa kana daawwatan. Inni kan biraani araada adda addaa kana mana dhugaatii akka mana shubbisaa kana fa'aa waan akka garaagaraa kana baay'ee yaaleera. Maqaan isaayyuu sodaatama ture dhadhiifaatti. Jechuun amma miidiyaa maaf haasofna utuu hin taane yeroon haasa'u wangeelli humna qabaanii lallaba miti anaafi yookiin immoo nama jijjiira wangeelli isa jedhanii haasa'an miti. Exactly waan jireenya koo irratti hojjete waan ta'eef wanti qaamuu dhuguu xuuxuu ejjuun wanti kam wantati mana waaqayyoo adatti argitu kamiyyuu wanti na hafe hin jiru. Dhugaa dubbachuuf taana garuu amma nan haasa'u kuni wangeelliin jijjiira isa jedhamu isa oduu miti. Utuun mana shubbisaa keessatuun raappii caffaruuti kan mul'ata argeen. Utuun utaaluu iskiriinii guddaa mastaawotii duratti dhaabannee asiin chiikoliin nammaniitu jiraniitu keetti qabannee dhumnu. Sanuma gidduutti. Bakka waan ajaa'ibaati. Dhuguudha wanti jedhamu, xuuxuudha wanti jedhamu, jireenya koo wanti jireenya
abdii kutannaa namatti naqu sababati kana gootuu fi sababa garaa jiraachuu mala yookiin hiriyyaan si goomsetti si galcha yookiin immoo aariidhaan hidhaa keessatti bartaa chaalenjoota garaa keessa dhufteetu kanatti baataa. Egaa yeroo nama dubbadhu kana turtee isaa uddeettaa qaamteettaa ejjiteettaa akkas gooteettaa yoo naan jettu amma yeroo dubbadhu afaan guutee akkatti wangeelli mana waldaa keessatti duwwaa dhufan si'a duri. Exactly lafan shubbisutti lafan dhugaa jirutti sagaleen dhufee kananii gara gooftaa kanaatti dhufee kanaafi bu'aa ba'iin keessa dabarsee dhufe egaa ammuma yartuu kanatti waan guddaadha waan cimaadha wangeelli immoo hin jijjiirata jedhu nama lallabame ofirratti hin arge waan ta'eef wantoota akkasii jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi jireenya namni baay'een dabarse namumti irraa barataaf kaasna malee waan baay'ee keessa darba namni waamicha isaatti jireenya isaatti akkuma shiftaa ta'uu iyyuu akkuma maqaamti kee sodaatamuu irra iyyuu geessee turte jechuunis jira. Maqaan maamush kuni beektaate dhugaa dubbachuuf garuu odeessa kana namni sii kenne adoonno maqaan kunii fi hojii ani keessa ture fi qaamni koo waliin madaalu maamush yookiin isaaqi guddaadha cimaadha jedhamee odeeffama gaafa na bira gaan garuu mucaatiin waan qallaa tokkodha akkama kana simboota iyyuu qabu garuu jireenya namni abdii gaafa kutatu beektaa abdii kutannaani akkati fuulleeffattee wayii du'atti achi deemtu si godha. Boriif waan ati akkati yaadne si godha. Amma yeroo sana ciminni koo boriif hin yaadu ani. Cimina dhiyyoon kaasee jikooti. Hardhuma jiraachuun barbaada waan ta'eef wanti abdiin jireenya wanti jedhamu waan natti hin mul'anneef gootummaan yookiin immoo bakka jiraachuun maal fayyada waan jedhu irraa waan maddes natti fakkaata. Afuura wayiitis immoo narra jira yeroo sana dhuguma namni na sodaata dhugumi lafaan jiru jeequmsadha challenge economically yoo jette spiritually yoo jette waan kamiin iyyuu waa'een siyaasaa jette si macheessa machi kana hundumaatu akka nama dhugaatii atilee dhugaatii dhugdee beektu jechuun yoo lebeetee dhugaatii itti makanii dhugan tokko jira araqees biiraas maalis walitti mattee daftee machaa'uudhaaf. Yeroo sana economiin akkasii siyaasii akkasii identity crisis keessa si galcha machiin taane keessa gaafa si galchuu abdii kutannaatti galta kanaaf boldly waanuma cimaa waan hundumaa dandeessu goote of yaadda yeroo sanatti. Kanaaf sana keessa turta. Egaa Waaqayyo haala kana keessaa waamee gara mana isaatti fidee araada garaa irraa harcaasee waamicha isaaf kennee mana Waaqayyo keessatti tajaajilaa godhee dibata isa dibee amma waldaa duwwaa ta'uu hin taane waldoota hundeessee saba baay'ee tajaajilutti biyya keessaa amma biyya ambaatti deemee hin kaasna namoota baay'ee tajaajilutti Waaqayyo isa geessiseera. Waaqayyoonni lafa hin taane nama waamu maqaan isaa eebbifamu. Guyyaatti yeroo jalqabaatiif sabatti baatee tajaajilte yaadatta? Guyyaan itti yeroo sana ture mee? Yeroon itti guyyaa jalqabaatiif ani Wisdom Fellowship Bible School baradheeni. Adaamatti baradhee tuni adaamaan dhaqeen dura guyyaa jalqabaatiif propoozina godhanii kolleejjiitti erguudhaaf sagantaa geggeessedhanii naa kennani maayikii. So vibrate gochaan achi ba'ee gaafa nachi ba'u na yaadadha maayikii akkas qabadheen beekaru gaafa nameen jedhee ofirra naannee achi hin jira beektaa ija namaa laalu sodaadhe jechuudha. Namni bineensi namni muka balan sodaanne gaafa waltajjii Waaqayyoo ta'u garuu completely sodaa guddaa raafama guddaa keessa na galchee guyyaa sana akkasittiin hin yaadadha. Manni Waaqayyoo amma maka kabaja qabuun fiil godhe yeroo sanas sabi Waaqayyoo ati gubaa'eetti dura dhaabattu yookiin immoo waldaan ati tajaajiltu viillaa keessasa ta'uu sharaa keessasa ta'uu waan kamiyyuu ta'uu bakka isin lamaaf sadii taatanii walitti qabamtanitti achi gidduun jira waan jedhuufi prezensiin Waaqayyoo jira gubaa'ee keessa. Anaaf akka barbaadde taate achi baatee akka sabakkeetti barteen ta'u. Sodaa guddaadhaan yeroo jalqabaatiif hin ba'ee sodaa sun achuma irratti narraa cabe eggasii gaa amma fuula miidiyaatti dhufeera. Galanni isaa haa ta'u. Garuu kabajaaf sodaa of qopheessuu yeroo sana qabda amma. Dhugaa dubbachuu fi akkaataan itti guddadhes akkaataan itti baradhes
akka loltuutti militantii maayindiidhaan nu leenjisanii yeroo hundumaa akka mana qabsoo akka mana poolisii mana wattaadaraa kan raayyaatti isa biyyaa yeroo hundumaa reedii taanee akka nuyi qophoofnee barteemaaf akka nuyi waltajjiitti hin baane godhanii nu guddisaniiru. Dhugaa dubbachuuf galata guddaa qabaaf. Lafan turetti lafan baradhetti garuu ammammaa dhugaa dubbachuuf akka gaafa jalqabdeeti yoo naan jette parshaaliidha walakkaadha. Sababiin isaa ammayyummaan kun sooshaal miidiyaan kun erga dhufeeti dhibba parsantii 75 jedhee haasoof hin danda'u. Afaan guutte haasoo hin dandeessu. Garuu barbaachisa amma kana sii kaasuuf ayyaana isa jalqabaa sanatti dammaquun qophaa'uun yeroo hundumaa kadhachuun hin barbaachisa ammaan fakkeenyaaf yeroo hundumaa akka tammeetti barreessee fideen dhufa malee sammuu koo keessaan nama gaafadhadhee konfiidensiidhaan hin taa'u. Gaafachuun dadhabu natti mulfaatu yaadeen dhufa garuu toora akkanaa qabatuuf maalan godha nan barreesse. Kanaaf egaa itti qophaa'uun yeroo hundumaa kadhachuun. Yeroo namni asii ol gara Finfinneetti gara Naqqamteetti deebi'utti gara Dambidollootti si erginaan toletti jedhatti mee turtii yeroo Dambidolloo tajaajila kee yeroo sanaan nu yaadachiisne. Dambidollootti gaafa ramadamne dhugaa dubbachuuf Dambidolloon biyya ani itti waaqayyoon argee biyya itti nama baree reefu nama mandara caatiidhaa dhufee hawaasa kiristaana jedhamu keessa yookiin pheenxee jedhamu keessatti reefu foolii haadhaadhaan dhufee gala waan ta'eef bulluqaadhaaf horii koroon Dambidolloo dhaqe. Gaafa Dambidolloo dhannu tiraanispoortii fi gaafa baasii irraa bu'u soddoma duwwaan qaban Dambidolloo keessatti. Achi gaafa galtu. Gaafa hin galu. Eenyu sisi mataa maalluun jedhee nu ergee bishooppi ammaa jedhama namni yeroo jalqabaatiif achitti nu ergee manxara wuras jedhanii nu ergu duuf. Dhattee lafa onaa irratti ciriitii haala kee godhadhuu jedhanii nu ergan. So ana Pastor Rattaa amma Araarra jira, Pastor Dirribaa amma Dirree Dawaa jira, Pastor Zarubaabel as gara duukam kana jira na fakkaataa isaa wajjin baddee wal argeen beeku nuyi nama afurii wal qixxeema nuu kaffalame aballee tiraanspoortiin nuu kenname birrii 30tu hafaa gaafa geenyu Dambidolloo gaafa geenyu birrii 30 sanaan dhaqee amantii maanii manxara urasii waan ta'eef dhaqee shiroo koo nyaadhee harka duwwaa taa'ee boorsaa koo qabadheetuun dhaabadhu mucaan kanaan dura isa tajaajile tokko dhufee na argee lafa waldaa biiroo wayii tokko na geessee ji'a 11 magaalaa Dambidolloo keessa namni hin beeku citii kana ji'a 11 xarabbeezaa gogaarra ciiseen hojjedhe wangeela kana. Ji'a 11. Ji'a 11 lafan bulu namni hin beeku sharaa keessadha kan itti tajaajillu shamizii koo galgala miicadha. Shamizii lama hin qaba yeroo Dambidolloo tokko miicadhee bulchaa xarabbeezaa lama walitti bute. Seenaadhaaf ka'ee intinii jennee akkasittiin ji'a 11 achirra ciisee gaafa ji'a 11 faayisa dhumaa mana guutuu naa kenne namni na waame. Namatu waame? Mana guutuu Taammirata Biisaa dhama. Wanta tokko mucaa koo fi warra manaa koo duwwaa wayyaa jijjiirran duwwaa fudhannee ol galle. Ammas bilbila manaatti guutuu isaatti qodaa guutuu waan hundumaa wanta tokko fuudhee hin dandeenye. Amma ji'a 11tti ati manaa koof mucaan koo Naqamtee jiraatu ani immoo rakkina keessatti hin geessare. Amma kana keessatti beela hamaa Dambidollootanii waaqayyoon hin argee hawaasan baree sabii magaalaa sanaa saba qulqulluu saba waaqayyo gatii wangeelaaf jedhee gatii akka ergamaa waaqootti simata Dambiin. Ati maqaama waaqayyoon dhaqe malee inuma simatamta. Kanaafiyyuu kabaja isaanii qabdu jaalala qabdu. Yeroo hundumaan haasa'anii bakkalchi bariisi Dambidolloo jedhee gaafan jalqabu yaadattaatis beekta waa'ee mo'aadha. Magaalaa Dambidolloo irraa ka'ee barsiisaa ture. Jaalalan Dambiidhaaf qabu hedduu guddaadha. Hawaasi suni harka bal'isee na simate. Dhugaa dubbachuuf yeroo Dambidolloo ramadamee dhaqe sana akka maa kana areedasi badaan qabu akka kana simboo intini man qabu reefuma dhufa. Ganaadha waan ta'eef garuu paastariidha nama waaqayyoodha jedhanii na simatanii ta'anii yeroo sana doktoroota fa'aa dhufa na bira neersota fa'aa dhufa na bira intini hojjenne jechuudha maa inni baarzaafii bitee
mukaan lafa dadhaabnee intini goonee hojjennee Taa'umsa. taa'umsa isarra kaartooniin kaka'aaf neersotatu dhufa neersiitota dhufa doktorota fa'aa dhufa. Ani uqqataa amma kana ga'uudha garuu gaafa nachi waltajjii qabadhee dubbachuutti ka'u hundi nama cal jedhee na dhaggeeffata wayitaa waaqayyo isaan na dhokse bifa koo uqqina koo intini dhabiisa kooti dubbannaa koodhaan dhokseera waaqayyo baay'ee na gargaara jechuudha. So dambidoolloon bara sana amma namundi nuna simata amma miidiyaan anis beekamaadha waan ta'eef bara sana garuu gatii guddaa narraa qabu oolmaa guddaa naa ooleera waaqayyo magaalaa sanatti siin jechuun jedhe baay'een kabaja guddaa qaba hawaasa sanaaf. Isa malee paasterii Siyaaqii yeroo dubbatu baay'ee haasaan toora galaaf. Baay'ee ibsata wanta jechuu barbaadu tokko baay'ee fidata isa kana beeka. Mee akkamitti gara TV Mo'aa dhufte carraa sana akkamitti argatte? Gara TV Mo'aatti guyyaama jalqabaa TV Mo'aa banamu geggeessaa olaanaa yeroo sana kan ture Maammeedha. Maammeen naa bilbilee duraa wajjin kadhanna ture Maammee wajjin. Maammee jechuun maqaa hiriyaa keenyaati. Maqaan isaanii sirriin Tsaggaayee Miruu jedhama. Yeroo TV Mo'aa hundaa'e namoota baay'ee gatii baasanii hundeessanii fi waggootaaf hoogganan keessaa nama tokko. Isatu yeroo jalqabaa fi ati poteenshaalii qabda mee kottu mee gara miidiyaa kanaatti jedhee na waame guyyaa jalqabaa ati iyyuu jirta tola naa laattanii lallaba guyyaa jalqabaa sana jaalladha. Maallaan jedhee atis Maammeenis kaameeraa dura na dhaabdanii amma gaa dambidoodhaan dhufa waan ta'e boorsaa gurguddaa tokko baadhee dhufa yaadatte. So yeroo jalqabaaf egaa Maammeen na waame meesni saba kanatti poteenshaalii kee mul'isii naan jedhee na waameen naan gammee Yisuuni mi'a hojjetutti agarsiisi jedhee sitti mee deemi. Achi walla galchitanuu guyyaa jalqabaa sana fiilingii natti dhufe jechuu kiyya. Dhuguma galata guddaa qabdu Mo'aanis galata guddaa irraa qaba. Ispeeshaalii Maammeen immoo akkuma ati beektu isatu balbala naa banee isinitti na fide. Nan dandeessa kan naan jedhe. Akkanaan jedhe nan danda'a Maammee jennaan. Nama miliyoonotatu si ilaalaa nama sadii miti kaameraamaanota sadan kana miti miliyoonota si ilaala. Isaaf immoo gammee sitti maati dhaqi gammee bira gammeen dhuftee ol galtee niik maayikii kana natti keessa ilaa kanaadha. Amman sodaatiini asirraa harka kee kaasini zimmeedhi kaameraama kana keessa laaliitee dubbadhu waan tokko maqaan jette. Atis akkasinaan jettee baate yeroo sana waan isin jettan sammuutti qabadhe afaan kun saaqqadhe nan dubbadhe guyyaa sanaa kaasee keessa kootti hafe waa'ee miidiyaa jechuu kooti. So achii booddee garuu isin eeggii kana naa jettanii booddee suusii natti ta'e araada natti ta'e irraa adda bahuun dadhabe. Naam yeroo jalqabaati fiilingii ajaa'ibaan qaban ture yeroo baay'ee ture isin barbaade. Egaa yeroo sana TV Mo'aa banamee namoota baay'eef carraa laanna turre. Har'as namoota baay'eetu hawaasa duratti beekame, namoota baay'eetu argate, ayyaanii namoota baay'eetu beekta tajaajila sanaanii. Dhuguma namoota dhufan keessaa immoo namoota qajeelfamatti himame sirriitti dhaga'anii dafanii hojiirra oolchan haasaan toora galuuf nama dhaga'an waan isaan hojjetan immoo bareedu keessaa paasterii Siyaaq nama tokko baay'ee gammanna nuunis kanaaf kanarra fakkeenya godhee kaase. Isa kana malee immoo ammayyuu YouTube Mo'aa TV irratti yoo ilaaltanii paasterii Siyaaq Gaaluu yookaan immoo TV Bakkalcha Barii hojjettanii hin argattu. Yeroo sana maal akka inni fakkaatu guyyaa jalqabaa sana seenaan ol kaa'amee jira. Waaqayyoof galata. Inni kan biraa namni yeroo sana si wajjin dhufaa ture paaster Rattaadha. Hidhati keessan maal fakkaata walitti dhufeenyi keessan isaa wajjin? Wajjin dhuftuu bakka boorsaa gurguddaa kana shamizii geggeeddaratanii kootii isaanii fidatanii dhufu. Amma nama gaggaadanii boorsaa. Kan ji'a lamaaf hojjennee kan lakaa yeroo sana. Hidhata keessanitti waan. Paaster Rattaa wajjini dhugaa dubbachuu fi akkan gara wangeela kanaatti jaalladhee hafu kan na godhe keessaa tokko isa. Kan gara mul'atan keessa turetti na fide isa. Ani yeroo sana araada dhiiseetanii yeroo makiinaa konkolaataa hojjeta Rattaan. Ani immoo baashaariifas ta'een hojjedhee beeka Isuuziirra taraas kabbaariifaa ta'e shufeeriin nan beekne jiru kanatti wal barra Rattaa hojjedhu. Inni jeequmsa sana keessattis na beeka waan ta'eef akka carraa
mana yaalaatu buufata fayyaa magaalaa Jirmaatu hojjetama ture. Anaaree fuusuusii caatii araqee maaloo dhiisee jedhu ciistaan dhadhee beete. Nawaamanii maqalamii dibii jedhanii naa kennan qalama mana faarmaasii kan buufata fayyaa kana dibedhanii naa kennanii anaa qalama dibuu isaa mastaawotii galchuu dhufu walitti ba'an. Paastara ta'u jedhu. Inni gahannis nama guddaa ta'eeraan tajaajila ana wajjin immoo achitti duraan wal beekna isa dhufu anaa namoota lalakkaafoo na arga akkuma duriin asee. Naan achi amma yuunni isin akkas akkasii maal hojjetta dha'ee wangeelii natti ni mutti kee. Ani immoo ji'a sadii fixeera gaamma mulu wangeeliin dhaqa yeroo san. Mulu wangeeliin naqabanii paastaroonni naqabanii na deddeebisuu na naqa na kadhatu. Baay'isawoo jechuun sigaaraa caatii dhiisee sigaaraa fi caatii qaama ji'a sadii wal dhaqe naamata. Nan naqa dhiisuun dadhabee deebiin immoo kashan qaama. Ji'a sadii guutuu. Ji'a sadii guutuu waldaan hafuu caatii sin dhiisu. Beeku namuundinuu. Nan tuuta dubbin kun ji'a sadii guutuu namni rakkataa achiiti wangeelawii waggaarii jedhaman mas na dhaga'uu danda'a. Akkanaan jedhe xuuxaa bakottu sirraa bu'aan naan jedhe. Akkamiin bakka dhiisuu barbaadan naan jedhe dhiisuun barbaadan jedhe bakka xuuxaa bakottu naan jedhe. Guyyaan akkas naan jedhu kaasee caatii nan dhiise sigaaraa dhiisuu dadhabe sigaaraan baay'ee ulfaata dhiisuun. So ji'a sadii guutuu ajaa'iban deema si galee bakka xuuxxii gaafa kaatu foolii wayii qaba. So rattaa hojii akkasitti wal barree anaa ji'a sadii dhaqee wal barree feelooshipii wayii tokkotti isaaf feere. Inni immoo na waamee magaalaa Naqamteetti na waamee waldaa keessatti tajaajilaa turre waldaa ergama dhaloota kan qolatu liddiidha. Achitti na geesse guyyaa jalqabaaf kottu paastereen jaalladhu jira naan jedhee itti na geesse. Naaf feere achumaan hin dhaqe achitti hafee isatu tooranii keessatti guddadhutti balbala naa ta'e. Kanaafi obboleessa gadameessa tokko keessaa ba'e caala attaachimentii keenya guddaadha isaa wajjin. Paaster Rattaan egaa amma beekutti amma waldaa araaraa namoota tajaajilan keessaati TV araaraa irratti hin argituun nama baay'ee jaallatamaadha, nama baay'ee tasgabbaadha, nama baay'ee amala qabudha. Sagalee isaa ol ka'ee dhageessu. Anatu waca baay'ee. Akkasii gochaa deema. Ammayyuu cimaa asirta. Wanta gara wajjin. Inni suutu fedhee haasaa. Amma akkamitti dhufeenyi keessan walii bilbiltuu wal argitu. Baay'ee normally faamiliidha. Ijoolleen kennallee akka eessuma wayitti nu ilaalu malee normally miti walitti dhufeenyi keenya baay'ee kiloozii. Waaqayyoo bagalata. Carraatti gara magaalaa Finfinnee dhuftee fi asitti haftee yaadatta? Magaalaa Finfinnee kanan dhufee akkuma beektu mo'aa booddee carraa biyyaa argadhee deddeemaan ture inni. Marsaa tokko gara Awurooppaa kana dhaqee eegin tajaajilee deebi'ee dhufee booddee waldaan keessa ture ramaddiidhaan gara Finfinneetti na fidan. Ramaddiidhaan. Dambidolloo irraa gara Finfinneetti na fidan. Achii booddee gara Awurooppaadhaa deebi'ee waggaa tokko eegin hojjedhechi as na fidanii jijjiirraadhaa hin dhufeenii magaalaa Finfinneetti hafee handhuura biyyaatti. Haa ta'u ittuma dhuftee wanta itti aansee kaasuu barbaadu. Awurooppaatti maaltu si mudate? Wanti si mudate maaltu jira? Yaa akkuma beektu namni hundinuu yeroo jalqabaatiif mudannoo hin dhabu. Wanti ani bara jireenya koo hundumaan irraanfanne nama hoteela keessa mana fincaanii dhaqee machaa jechuudha mana fincaanii bira buleedhaan ol deebi'uu dadhabe. Dur. Amma gaafamni tajaajilaaf poostariin koo ba'ee Awurooppaa taffeeramee Irooppii tur jedha poostariin koo. Yaadigaa yeroo jalqabaaf imimmaanni takkaan gammadee waan fiilingeen yeroo sanatti dhagaame hin beeku poostariin koo yeroo inni ba'e argeera. Yeroon interviyuu dhaqu argee beekaa of beekaa viizaa koo yeroo fudhadhe paaspoortii koo yeroo fudhadhe beekaa. Yeroon xiyyaara galu qofaa koodha namni hin jiru. Yeroon boolee eerpoortii ani hin beeku maqaan malee barreeffame. Isa dhugumaadha. Garuu Awurooppaan deema jedhee gaafa ni ba'ee dhaqee fattashamee achi darbee maal jedhu nama tokko nama hin beeku waan hin qabneefi nama waggaa dheeraa
biyya Siwiidiniin jiraate wajjin wal bukkee teenye ani bu'aan deema beektaa isan machaa'ee shinti beetii dhaqee oote mana dhugaatti tol deebi'uu dadhabee kufee achitti hafee faayyaadhaa. Mudannoo ani gonkumaa irraanfachuu hin dandeenye Waaqayyo iddoo kosii sanaa fide as gaafa na kaa'u namoonni tokko tokko xiyyaaraan deemuun biyya alaa deemuun birqiidhaa jedhanii haasa'uu ni malu. Unkaan biyya alaa deemuu miti ammoo uffadhee amma suma wajjin dhufee wal arguu kun anaaf birqiidha baay'ee. Ala deemuun immoo tu dubbannu ala deemuu miti. Irraan gadee boolee kanarra deemuun birqiidha. Exactly. Dhugaa dubbachuu akkas. Birqiidha. Maaliif lafa Waaqayyo nu fidee akkaataa inni ittiin jiraachisuuf karaarra deemnu haalota beeknu miti ree. Wal sobuun hin barbaachisu. Dhugaadha. Finfinnee dhufee deebi'uuf namni Waaqayyoon kadhatu jira. Exactly. Kun waanuma. Waliin sobnu. Dhugaadha kun. Ana jechuun namoota baay'een dhagaaf birqinoo hin deemanaaf jedhu. Ani baay'ee birqiidha anaaf waan ajaa'ibaati. Anamma deemeen dhaqanii hojii hojjedhachuu miti wangeela lallabuudhaaf hin waamame ani. Awurooppaatti kana waamame birqiidha kan isa jechisiisu wangeela lallabi jedhameedha Iskaandinaaviyaatti kana waamame. Yaadi gaayyisaa keessaa ka'eessa jedhu yaaduu qabdaati iddoo koo Isa yaaddee boossee Eeyyee. Pileenii keessatti isa yaadeen boo'ee. Ammani namni biraa waa dubbisu hosteessonni waa fidanii adoon waa tokkos gadi naan galuun. Amma dhaqee dhugumaa natti hin fakkaatu abjuu keessa waan jirtu innis dhugatti amma dhaqee Paaster Biruk dhufee na simatutti Ayirlaandaa ga'amman bakka achi ga'een bare dammaqe baqa waaw. እግዚአብሔር ይችላል jedhe Waaqayyoon danda'a waan jedhu ittiin dhufee guyyaa sanaa kaasee baqa jireenyi koo waamichumti ani itti waamame Awurooppaa dhaquudhaan mirkaneeffattaa akkanaan hin jenne malee namoonni dhuguma Waaqayyoo na waameera kanan jedhu iddoo kosii sanaa na waame wangeela lallabee gaafuma poostariin koo Awurooppitti ba'een amanee ani gara caalu. Maaliif yoonaan jettee birriidhaan qarshii gatii qabduuf Awurooppaan deemtu. Beekumsaan hin deemtu. Qomoon siin geessu. Yoo Waaqayyo balbala sii bane bane. Tole egaa erga carraa akka kana argattee achi deemte dhugaa miti yoo wantichi amanuuf nama rakkisa maaf achitti nufi? Arras borisee dheeboo akkasiin qabu. Nan deema garuu dhiifama naaf godhanii hawaasii keenya warri biyya alaa jiraatan jibbuu koo miti. Yeroo tokko irra laman dhaqe. Carraan achitti na hambisu baay'eedha. Ijoolleen keenya baay'eedha. Garuu yeroo jalqabaatiif hin haftamoo hin galta jedhee na gaafateera paasteriin keenya. No. Yoo nama waan lamaaf hin deebi'e galeen. Waan lama jechuun ishuu koonni guddaanii waldaan anatti amantee tajaajila dhattee na ergite yoo dhaqee achitti jala hafe balbala warra kaan ittiin cufa. Lammaffaa immoo haadha manaa koo fi mucaa koo irraa adda ba'ee bakkeetti isaan gate namni birriidhaan hojjettee gargaaruu dandeessaa jedhu. Birriidhaan gargaaramani an abbaa manaa ta'uun qaba malee distaansiidhaan hin bulchan. Kanaaf yaadi koon. Inni lammaffaan immoo dhugaa dubbachuu fi biyya dhiiga ijoollummaa kootti cobsadha biyyi kun si galee waan kamiyyuu haa ta'u dur banna turre biyya kana lafa deemnee karaa Suudaanii karaa maalii banna turre dur. Garuu yeroo lammataa samma gaafa deebee dhaqu nuyi ijoolleen keenya biyya Paaris jiran inni dhaga'u ta'a. Nuyi Liibiyaadhaan dhufnee markabaan dhufnee lafa deemnee dhufnee ati xiyyaaraan bashannantee dhufteetu nan galeetta ati gatiin qabdu jedhanii naan rabsaniiru. No. Waaqayyo gaafa yeroo jalqabaaf paasterii ta'e ramadamee jirma deemu maallaan jedha seeti. Akka nama arjoof jirma gidduu deemuttiin biyya alaarra si naannessa siin jedha Waaqayyoo naan jedheera. Kuni reefu waggaa tokko dhaqe paasterii ta'e. Kanaaf yaadi Waaqayyoo ganaa iyyuu gatii ta'ee fi Ayti Awurooppaatti fiinaan hin jenne Ameerikaatti isa fiinaan hin jenne. Isa kan karaatti hambisuudha. Isa kan karaatti hambisuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Mee gaaffiiwwan kan biraan sii kaasa. Egaa waa'ee paasterii Siyaaq waan baay'ee akka baraa jirtan abdii guddaan qaba kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhiifaman xinnoo sagaleen koo har'a utaalloon na qabee jira. Kan kootu si jaale. Kan kootu si jaale. Utaalloon na qabee jira. Mee tajaajila kee wajjin wal qabatee raajii Siyaaqii fi raajota kan biraa akkamittiin adda baafna jechuun waan ittiin adda ba'u qaba raajii Siyaaq kana jennee waan ittiin adda isa baafuu qabna.
Gaaffii waan yeroo hundumaa nama hundumaa gaafachuu qabdu dheedna amana gaaffii kun gaaffii cimaadha beektaa? Utuma immoo gidduutti immoo waa dabaluutti cimsutu narra jira. Dhugaa dubbachuu fi ulaagamti ati jechuun namni kamiyyuu ulaagaa qaba. Ulaagaan ittiin Yisaaqii adda ba'a jedheen itti amanu tokko personal kaaraakteriin kun adda na baasa. Inni guddaan garuu faawundeeshinii ani qabu ani biblical groundii faawundeeshinii mana itti baradhe ani waa'ee dubbii waaqayyoo irratti hawaasa akkuma beeku waggaa dheeraadha kanan barsiise achi deddeebi'anii ilaaluu danda'u ani waan ittiin isaan tajaajiltoota kamirraa adda ba'u yuunikii wanti na godhu ani jedhu maaliin adda baafnee fudhanna yoo naan jette ani giraawundii baaybiliitti baay'ee namana barsiisutti baay'ee namana personal kaaraakterii koo eeggachuutti immoo baay'ee namana beelee jedhee fi akkan argee hiyyummaa jalaa ba'uudhaaf jedheeni wanta sagal quban kaa'u personal kaaraakterii koo saba duratti abiyuuzii gochuun barbaadu namni ana Yisaaqiini amma dhufanii charchis dhufanii na arguu danda'u amma tokko Bible ground waan an qabuu fi qilleensumarraa natti dhaga'ame nan arge nan dhagee reezimmeedhaan qilleensa abootee raaju ammani waan sitti dubbadhu hundinuu waan giraawundii baayibilii ta'e ta'uu qabaa isa jedhuttini waan kana lammaniini ofii koonii namni keenya gaafata of ibsitu of tuula siin jedha akkammoo akkasnaan hin jenne. Utuu dubbannu asirratti yaada keenya dhugaa jiru dhugaa galee hordofnee bilisummaadhaan ibsanna. Maaliifi namni yaada isaa kana sana jechuun nisu namni immoo ani dadhabaadha ani gatiin qabu nama duratti maaliif akkas jetta namaan jedhu si galee waan qabdu himachuun of tuulummaa miti waan kana lammaniini adda ba'an jedha waa'ee warra kaanii immoo na gaafatte adoondoo waan isii deebisu hin beeku. Wantani fakkeenyummaa jireenyaa qabuu fi akkasumas immoo dhugaa wangeelaatti amanuudhaaniin adda ba'a warra kaanirraa. Agabuu oliin illee bula malee dhugaa wangeelaa naa galee tokko akkasirraa sharafuun. Sababiin isaa ji'a 11 gatii kan na kaffalchiise sharafuu dhiisuudha. Xarabbeezzaa duwwaarra kan na raffise. Utuu Dambidoolloo keessa abbaan qabeenyaa meeqa jiru? Wangeelli takkaa natti galee faayidaadhaan natti hin galle. Mana dhugaatiitti gaafa dhufee natti fu sinuffisaa miidiyaatti natti si baasaa Ameerikaatti si geessa jireenya naa kenna. Sun immoo inni kan biraan si gaafachuu barbaadu kana wajjin wal qabate raajoonni amma wal gargaaru wal tumsu wal bira dhaabatu walii sobuu irra waliif dibuutti waliif qabu jiramtiire gaafa sagantaan tokko qopheeffatu inni tokko qabee dhaqee ho'isee fi dhufaa charchii akka kanaa isa kana yeroo caraan akka kanaa dhufu yookaan namoonni si waaman ati waamtu akkamittidha kanatti adda baafattee dhattu yookaan immoo kanatti waamtu. Kunis gaaffii ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf. Because anamma eessatti yoo na waamte dhugaan harka jiru bakka naqu geddara jedhee nama na malee bakka naqu sun nan geddaru anaan. Because waan allaachuu dhaqu suni ibsuu fi naqa malee fudhachuu naqa miti. Baay'ee yeroo hundumaa akkaataa nuyi itti maayindiseetiin keenya ijaarame manni nuyi itti guddanne ani kanani baradheef kanani dubbii waaqayyoo guutamee fi laachuufan dhufe malee ani kennuufan dhufe malee saban guddisuu maseensuudhaaf hin dhufe miti. So tajaajiltoonni wal fudhatu walii isaanii kakaasuu inni ati naan jette isa kun akka lamatti ilaalamuu mala. Tokkoffaayi afaan Ingiliffaadhaan adoonno warri kochoo tokko qabanii wal faana barreessu wanta jedhu tokko jedhamni kuni taayippii qaba tajaajilaa gosuma lama jira ka. Tiruuzii duwwaa kan hordofan jiru kan immoo itti makaa ho'isa barbaadan jiru. Warri ho'isa barbaadan self confidence hin qaban. So jalqaba. Lammaffaa immoo hiyyuma mo'uudhaaf jiraatu. Ante isaanii dhugate? Hiyyuma baqachuudhaaf. Hiyyuma baqachuudhaaf ati immoo fooltii hojjetta. Maqaan taanii ofirratti ijaarta. Kanaaf immoo nama maqaa kee ijaaru barbaadda.
nama si fakkaatu barbaada. Nama dhugaa wangeelaa dubbatu sabatti dhugaa wangeelaa dubbatu si wajjin kaaraakterii kee wajjin waan waliin gallee fi hin barbaadu. So akkamittiin ilaalte onaan jette anamma eenyuunis ol hin kaasu eenyuunis gadi hin buusu ani raajiinis ergamaanis qeesiinis luba jechuudha. Eenyumtiyyuu waajjira shanan keessa kan hojjetu hundinuu hojjetaa waaqayyoodha anaaf. Hojjetaa waaqayyoo ta'uusaa kanan madaalu garuu mul'ina ayyaanaa isarraa mul'atu miti. Hawaasis kan inni beekuu qabu jedhee ani yaadu. Mul'achuun ayyaanaa naafa diriirsuun jaamaa banuun timbiitii dubbachuun waaqayyoo mul'isa malee namicha mul'isu. Personal kaaraakteriin koo garuu wanta ulaagaa waaqayyo Iyesuus kaa'ee jira namni tokko namummaa namni jedhamu ni tajaajilli kan biraa inni tajaajilu waaqayyoo mul'isa inni jiraadhu garuu anaan mul'isa. So anamma baay'ee isaa wajjin walii galtaa oonaan jettee walii galuu dhiisuu nan danda'a garuu isa walii ho'isanii yoo jette amma nama kanaa ho'isuu hin barbaadu namaaf isa ho'isuu hin barbaadu namni kamiyyuu barbaaduu danda'a garuu self confidence hin qaban taanaan dhugaa wangeelaa irra dhaabbatanii jiran taanaan daboo barbaachuu danda'u. Kun immoo isuma akkuma jireenya biyya lafaa wajjin wal qixxee ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu ofitti amanamummaa namni qabu, namni waamicha qabu, namni isa biyya lafaa kana tuffate badhaadhuma sakaanii wajjin hin fiiguudha. Egaa inni kan biraanani kana wajjin wal qabatee sii kaasu tokko amma raajummaan akka biizinasii wayiitti yaadama. Hojjetaa wangeelaa jedhamuurra, luba jedhamuurra, maqaa kan biraa qabaachuurra, soortuu jedhamuurra, raajii yoo jedhame akka waan barbaadamu tokkotti. Jedhamti poostarii itti ba'ullee raajiidha. Isa kanaa wajjin wal qabatee waan jettu qabda. Tokkoon marraa kaastee haasa'uu qabda qaba. Kanaaf amma raajichi dhagatii ta'eefi maqaan kuni maqaa nagadaan taanee laata. Maqaan raajii jedhamu kuni jedhee tajaajila. Maqaan nagadaa waan lama jira. Isa jalqabaa positive thinking yaada dhugaadhaan na hubachuu qaba hawaasi. Manni waaqayyoo ሞቱማም ተዋቀዩ ሞቱማ ደልደላቲ የእግዚአብሔር መንግስት የንግድ ሞቱማ ቡአ ፎጀቱላ ምን ይለ ሞቱማ ቡአ ፎጀቱ እርገተ ኤቲ ፈከኛፊ አነማ መክሊቲነት ላተመ ከናን አከነገዱፊ ዋቀዩ አነራቲ ፎቂ በርባደሚቲ ኢንቨንት ጋፋ ጎዱ ፎቂ ሜቀ ጃርተ ይሳቅራ ይጀዱ ቬቲ ሜቀ ቀብደ መናናን ይጀዱ ገልሜ ኮራ መክሊትነት ላታሜራ ነመ ሜቀን ዲሳይፕል ጎዴ ነመ ሜቀን ኢየሱስን ከሰቲ ኢጃሬ ኤጌቱ ነራ ጋፈተም ጅሬኛ ዋቀዮን ፈካቱ ነመ ሜቀን ጅራቺሴ ነመ ሜቀን ይጀሳበኔ ቢዝነስ ዳ ዮናን ጀተ yotae ኮንቴክስት ብየ ኬኛቲኒ አኒ ራጆታ ባቺ ኮዱ ዋሚቲ ቢዝነስ ከሰ ከንጅሩ ቢዝነስ ባይ ዘ ወይ ወረቃ ቆረዶ ተቆቆጴሳን ጅራ ኩፋቲ ወልዳ ክርስቲያና ሰበበ ቢዝነስ ይትከን ሸንገልቴፊ ወረ ባቺ ኮ ከነፊደሚቲ ባቺ ኮ ወረ ዱራንቱ ወሩ መጀልቀባ ካታቲ ወንጌል ኩን አስገለ ይላልቴ ደልደላንገል ፋይዳዳንገል ከናፊዩሞ ኢልሚሞ ሙጫንኮ አነረ ባየ ፎያላ አነባ ኮረ ጥኑ ፎያላ ሙጫንኮ መነረ ፎያላ ማናቲ ጉደተኒ ጆሌን አመቲ ባቺን ኮኩኒ ኦኬን ሞ ራጆታ ታይፒ ወጎተ ኮ ሸኒ አሲቲ ወሪ ጅረን ኩኒ ለፋ ቢቅለኒ ኑፍ ወልዳቴ እኮ ከሳባኒ ባግራውንድ ዲሳኒ የውበቴ ወይ መካኒሱሲ ወይ ሉተራይና ወይ ቤተዳ ወይ ቃለ ይወትዳ ወይ ወንቶ እኮ ጅር ማኔ ነምኒ ለፋ ከሳ ቢቅለ ዱፈ እንጅሩ ከናፍዩ ወንቲ ጮቢ ወይ ከሳ ሳኒ ጅራ ማለ ዱፈ ለፋውና ረት ከሳ ቢቅለ ቢት ቢዝነስ ይወታስ ዋናቺቲ ጫራታራ አርገኒቱ አሲቲ ወይቲ ጅጅረኒ ፊደንታ ዋናቺቲ ወለረቲ ካአኒቱ አሲቲ ሞር ዲጂታሊ ጎዳኒ ወረን ኬኛ ማለ ዱማ ካሰ ጅር ቢዝነስ ይወታኤ ዱሩማ ካሰ ጅር ሲገለ ኤጋ አማ አይ መቃን ኩኒ ቢዝነስ ይታኤ መተዱሬ ዲቴሊ ኬሳ ከገሉም በርባዱ ባያ ከኬሳ ደም በርባዱ መቅቻ ወጅ ወልቀበቴ ወንተ ጅሩም ካሴ ማለ ዱብቺ በላዳ መቅቹ ማውጂ ወንቲ ወልቀበቴ እንጀዴ ራጂ ዱባ ሚቲ ቢዝነስ ይኒ እንጀዴ ቢኮዝ አማ ስትሪቶ ኮንሲቲማን ዋን ቀበታ ማጆን
magaalaa sana iddoo isaan dha'uun barbaadu. Mishiinaroonni gaafa dhufanii mootummaan dargiidhaa baay'ee ba'a gaafa jedhanu waardiyyaa isa eegaa turetti furtuu laatanii deeman. Magaalichaan dubbadhu. Furtuu laatanii gaafa deemanii waan hundumaa hoogganuudhaaf dhufe. Gaafa waan hundumaa hoogganuudhaaf dhufu hiyyuma isa yeroo waardiyyaa eeguu sana ijaa ba'uudhaaf jedhee lafa kukkutee gurguruutti ka'e. Fira isaa waamee itti galchuutti ka'e. Seegalee gandummaan, firummaan, lagaan wal waamuuni baachii keenya warra waggaa 15-20 asii irraa dhufe miti. Biizinesiidha jechuun maqaa raajii duwwaa otoo hin taane qeesota warri jedhamanis wangeelaawiidhaan namni jedhamus namni kana keessa jiru hundinuu akkasittiin ilaalamuu qaba malee qofaatti amma miidiyaa garaagaraa irratti nan arga gammee koo raajii maqaa biizinesii gootanii isa jedhu kana badaan fudhadhu fedhanii si morme yaada kana. Hin dandeessaa mirga keetii anis amma ejjennoo kee baruu barbaadeen malee dirqama akkas godhii miti sababiin isaatis raajii si aggaalu jedhamta gatii taatee fi namoonni warra kaanirraa adda maaliin si baasu dheetan si gaafadhee dhufe isa sanaan ejjennoo keessa kanaanis amma jecha ani jaalladhe tokko jira. Yesuus Kiristoos galmee koo irratti liistii namoota ani duuka butoota isaa godhee barbaada malee VAT ani bitee fi mana ijaare miteetti. Siigalee ergamii kee kana jechuun wangeelaa jechuudha. Kanan si dhaggeeffadhe tokko daawwattoonni keenyas kan isaan si dhaggeeffatan. Taateewwan ta'an tokko garuu gara akkam meetetti hiyyuma ma'ootti. Siigalee uffatanii bareedanii karabaata geggeeddaranii social media irratti argamu wajjin poostarii dinqii hojjechuu wajjin siigalee yeroodhaa fi saawundi siistamii girgirri kan uumu wajjin wal fakkaataa fananii kan kee akkamii jedhe namoonni gara kee dhufanii akka isaan tajaajilaman si bira dhufanii dubbii waaqayyoo akka isaan dhaggeeffatan warri kun haguuguun qabani yaada jedhuufan kaase kana wajjin wal qabatee adda baastee jala murtee waan itti dabaltu yoo jiraate itti dabalitti gara yaada biraatti. Waan itti dabalu yoo jiraate sabi kuni Gamaliyaanii warra Yesuus duukaa bu'anii ari'atanii naani akkas jedhe dhufe. Yaa jara naa jedhe namicha Taaddewos jedhamu tokko ka'ee ture jedhe duuka buutota wayii horatee ofii isaas hin badee jedhe duuka buutonni isaas hin badanii jedhe. Sigalee waldaan kiristiyaanaa amma kana eeguu qabdi. Before waggoota 3-4 kana keessatti wantoonni akkasii kun happenii mudatu. Yoo warri kun waaqayyo biraa yoo ta'anii isintu itti miidhama malee jarri kun hin badanii. Sababiin isaa baroota keenya keessatti jedhe Gamaliyaan nama hawwiyuudhaan jedhe baroota keenya keessatti argineerra abalu akkas jedhee ka'e abalu akkas jedhee ka'e garuu immoo jedhe innis jedhe hin bade duuka buutonni isaas maal ta'an jedhe hin badan jedhe. Dasee misturu arrasii nama baay'eetu keem rivaayivalii kana keessatti seenaa waggoota 10 kana keessatti yoo qoratte tajaajila baay'eetu ka'e boggedhee fi dirgim jedhee kan bade baay'ee jira. Sigale kanaaf iyyuu makiliitiin sitti laatamee fi jireenyatti jiraattu waliin simu taanaan personal kaaraakteriin kee namni by the way ayyaanni hin guddatu natu guddata malee natu mucummaa gana malee natu maachurdi ta'a jedha malee situ gara ayyaanichaatti guddataa deema malee ayyaanni simata hin dabaluu hin hir'atu simata kun garuu abiyuuzii goota. Personal kaaraakteriin kee ayyaana sana abiyuuzii godha. Hin balleessa. Eeyyee. Hin balleessa. Haa ta'u gaa baay'ee dinqiidha har'a raajii si aggaaluu wajjin jira. Eessa yoo jiraattan kanneen akkuma kanatti callubettanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan sabiskiraayibii godhaa. Yoo isinii danda'ame immoo sheerii godhaa namootaaf qooda lakkoofsa bilbilaa asirra jiruunis yaada keessan nuuf qooda nu barreessaa nu bilbila kana sirreessaa nu jedha. Sitti tola irraa. An baay'ina tolaa jiru. Yeroo gaarii dabarsaa. Yeroo gaarii dabarsaa. Garuu waan ati barbaaddu ta'eeraadha malee. Haa ta'u ulfaadhu. Dhiyoo kana immoo akka carraa ta'e amma gaa mo'aatii wajjin erga gargar baanii waggoonni lakkaa'aman. Waggootni lakkaa'amaniiru. Showuu tokko jalqabdee turte achirratti. Akkamii waa'ee showuu sana nuti. Dhugaadhuma jechuun mo'aa showuu jedhamanii showuu sana baay'een jaalladha. Ani joornaalistiin baranne joornaalizimiin baranne garuu nan dubbisa baay'een dhaggeeffadha waan ta'eef iyyadatte yoo ta'e guyyaa masin jalqaba natti himtan jecha sana deebitanii na wajjin naasofne isin. Sababiin isaa sammuun koo banaa waan ta'eef wanta tokko waan ati hojjettu dafee qabachuuf nantiniidha waan ta'eef maammeetu na waame qophii akkas akkasiitu jira. Kanaafi
nami madaalu immoo si amma gaafa laallu naan jedhu. Ani joornaalizimii barananii geggeessaa waldaadha. Darbee immoo nan danda'a maamme jennaan kottu naan jedhe. Hin dandeessa hojjechuu kana jedhee natti hime. Isheen keessummaa ofuma sanaa waame. Yeroo jalqabaatiif keessummaan koo wandimmaa geenya. Yeroo jalqabaatiif sodaachaa mannaqee gaafan kaameraa jala taa'u kaasee waan itti qophaa'u maammiin macaafa tokko naa kenne macaafa sana atuun akka sana macaafa dubbisee na fixan ture biyya lafa rabataa. Waa'ee joornaalizimii kana waa'ee mirmaraa gaazexeessummaa kana waa'ee took shoo kana naa kenne nan dubbise shamaddade. Dubbisee gara ji'a tokko natti finne bakka mediteetiin godhe garuu kompiliitilii hafuura waaqayyoo keessaa na baase. Sababiin isaa waa'ee siyaasaa hordofuutti ta'e waa'ee dadhabbii namaa foolti faayidariin ta'e beektaa? So garuu si yeroo Of eeggatu taanaan rakkisaa. of hin eeggatu taanaan karuma ittiin baateen deebitee kufta. Miidiyaan eeggannoo barbaada. So waaqayyoo carraa sana naabanee baay'een hojjedhee namoota gurguddoo dooktaroota tajaajiltoota shoo sana irratti miidiyaan carraa nama wajjin wal baruu si kenna. Malee inni sun TV bakkalcha bariin turre jechuudha. No. Inni TV bakkalcha bariin turre. Isa proposaalii maammeedha. Maammeet hojjetee naa kenna. Hojjedhu kanarratti hidhee naa kenna. Kanaaf yeroo hundumaa. Immoo jaallattee itti fufteetta. Oh my goodness baay'een jaalladha baay'ee ajaa'ibatti. Yaadii namoota akkam ture? Isani bakkalcha barii waggaa shammoo ja'a barsiise caala. Isatu baay'ee ba'aadha. Sababii baay'ee hawaasa keessatti beekama. Normally garee warri amantaa hordofanu bakkalcha bariidhaan na beeku. Garuu gara caalu immoo hawaasi inni gooftaa hawaasa intini kana analaasi baay'ee jaallatee ture. Took shoo guddaa ture. Baay'ee dhaggeeffatama. Mee waa'ee TV bakkalcha barii nutti himi. Maaliif bakkalcha bariitti? Jecha bakkalcha barii hojjedhu wajjini hidhata maalii qabda? Bakkalcha barii baay'ee jaallatta jecha. Dhugaa garuu baay'ee galatoomi gammishi. Baay'ee galatoomi. Bakkalchi barii paaswordii godha baqqaanaaf. Waaqayyoo magaalaa Dambidoolotti natti hime waan ta'eefi gaafa isin bira dhufe maali maqaan TV keetii naan jettee na gaafate naan bakkalcha bariidha jennaan maammeen isirra deebi'ee na gaafate. Ati isirra deebitee na gaafate. Bakkalchi barii jechuun Iyyesuus jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 jira. Ani jedha hidda daawwiti sanyii isaatis jedha. Ani bakkalcha barii isa calaqqisaadha jedha. Afaan Amaariffaan jedha እኔ የሚያበራ የንጋት ኮከብ ነኝ jedha. Bakkalcha barii jechuun Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Nuti Iyyesuustu bakkalcha bariidha. Nutu jedhee miti. Wanti ani baay'ee jaalladhu kutaa macaafa kanaa yookiin immoo macaafa bakkalcha barii jedhu kanaa ammas waldaan keenya waldaa bakkalcha barii jedhama. Maqaa TV keenya sunis jechuudha. So amma mootummaan laayisansii nuu kenneesi waldaasi gaaf tokko dhuftee ni ilaalta. Waldaas tajaajilaa jirra. Maqaan bakkalcha barii jedhamu kuni afaan guutee dubbadha. Kanan ittiin mul'adheedha. Kan itti gara keessanitti kan na fide maqaa kanadha. Hawaasa kana hojiis kan wal barsiise kana Yisaaq isa kam Yisaaq isa bakkalcha barii jedhu amma. Bakkalcha barii. Kan adda baasanii kanaaf bakkalcha barii jechuun mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 jirudha. Iyyesuustu ofiin jedhe ani bakkalcha barii isa calaqqisaadha kan jedhe isa waan ta'eef maqaa kana baay'ee jaalladha. TV'n bakkalchi barii gaa waldaa ta'eera. Akkami TVdhaan itti fufaa hin dhufaa gara fuulduraatti daawwattoonni yoo gaafatan. Kun erga maraajii dhedhee yaada gammisha. Dhugaa dubbachuuf. Erga waaqayyo bakkalcha barii hoobii koodha baay'ee keessa koo jira miidiyaan. Miidiyaan keessa koo jira. Gaafa waaqayyo jedhee yeroo isaatti hundinuun ta'a waan ta'eef waldaa bakkalcha barii amma tajaajilaan jira geggeessaan jira. Bor immoo yeroo muraasa booddee jedhee mayyaadha amantii koodha kun. Amantii koodha bakkalchi barii TV numa ta'a jedhee tan abdii guutuu qaba. Waldaan bakkalcha barii yeroo teessoon keessan eessamee namoonni dhufuu barbaadan namoonni baranii sagantaa keessan hirmaachuu barbaadan yoomidha. Waaw har'a beeksisa baay'ee manaa hojjetteeti. Egaa eenyummaa isaatti gadi ta'e
waltajjiin kunis immoo waltajjiitti namoota irratti bartanidha dabartoota. Yaa dhugaa baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan namoota baay'een arganii miidiyaa kee kanarratti namoota mul'achuu qaban baay'ee namoota ba'uu qabu jedhee yaadu gatiin hosti gochaa tureefis nan beeka akka magalantirii ta'e bakkalchi barii lafa itti argamu amma magaalaa Shaggar galaan guddaa lafa jedhamutti jechuudha. Alamgana naannoo mana barumsaa Obaadii fuulduratti argamna. Guyyoonni sagantaa keenyaa facaasaa lammaffoo jimaataa fi sanbata jira. Sanbata guddaa jira. Guyyaa sana dhufanii barachuu danda'u, kadhachuu danda'u, dhukkubsatoonni dhufanii kadhatamaa fi hin fayyu. Guyyaa sadanuu guyyaa guutuudha. Guyyaa sadanuu guyyaa guutuu miti. Jimaata sa'aatii 4 kaasee amma sa'aatii 10tti. Facaasaa immoo sa'aatii 10 kaasee. Waaree booddee jechuudha. Sanbata immoo guyyaa guutuu ganamas gargaras jira. Kanneen dandeessan maxxanii sagantaa sanarratti hirmaachuu dandeessu. Har'a raajii Siyaaggaal wajjin yeroo gaarii dabarsaa jirra. Dhugaadha nama tajaajila nama Waaqayyooti. Ejjennoo isaas dhageessaniitu. Garuutu dubban gaabbii qabdaa jireenya kee keessatti. Tun kan goone ta'e tun akkas hin jenne ta'e kana akkuma sila jette wantoota yaadattu akkuma qabu tun gaabbii kooti waan jettu qabdaa. Waan baay'ee waan gaabbu qaba normally. Waan amma akka godaannisa kana argitu godaannisa kana warroota adda nu reebi nama 4 ta'anii. Nama afur ta'anii ani nama maqaa koo guddaa waan ta'eefi meeshaa qaba jedhanii waan jedhaniifi mana lafa dhuguutti anaaf hiriyyaa koo tokko dhufanii nu falaxan. Nama 4 isaa nama 4 anaan dhufanii jechuudha. Waanan gaabbu yoo jiraate baay'ee jireenya koo keessatti akka kanaa kan ta'e hafee nama Waaqayyo tokko miidheera beektaa. Nama Waaqayyo tokko miidheera jechuun innis sababa qomoo, sababa eenyummaa, sababa waan hin taane yeroo isin jedhu amma ergi Kiristoos naa galee Oromummaa koon dhiise jechuu miti. Garuu waan hundumaa Iyesuus keessatti ni ilaala. Iyesuusiin alatti garuu eenyumaan iyyuu. Garuu wanta jireenya koo keessatti gaabbu nama sanatti xiyyeeffadhee nama sanatti karoorsee nama harkaa meeshaa fudhadhee nama miidhee jechuudha. Saba sanatti hidhaa waggaa baay'ee ture. Hojii koo itti karoorsee meeshaa nama waraanii nama harkaa fudhachuudhaaf almost gara waggaa tokkoon karoorsee bahe. Waggaa tokko booddee exactly itti yaadee itti karoorsee akkasana wanti naata saakkee takka biyya lafarra hin jiru. Garuu itti gaabbita. Ittiin gaabbaarra. Adduma jechuun utuu amma gaafa sana ofii kootti darbee ta'e guyyaa kanan argu. Already Waaqayyo naa dhiiseera. Jireenya koo keessaa wanti gaabbii ani qabu tokko isa kana wanta itti gaabbu. Egaa sirrachuun danda'u keessa deemuu hin danda'amu. Malee wanna biraa qabu kun immoo beekumsaan ala waan hojjedheefi still now keessa koo jira. Utuu tajaajilaan ta'in. Utuu tajaajilaan ta'in. Inni Isaaq isa si ol tajaajilaa turedha kan. Isa inni garuu ta'uyyuu namummaa kee keessatti namummaa koo keessatti iddoo qaba kaayoo waan ati irraanfanne Waaqayyo irraanfate actually Waaqayyo yaadatu nama tokko maa yaadachiisaa das malee dhiifameera asii godhameera garuu namni kamiyyuu gaabbii qabarraa baratan ni kaan immoo jedheetanii sii kaasaa inni kan biraan utuu nama kana dhiifama gaafadhu bakka itti balleessiteetti jedhamte yookaan immoo dubbii kana dhiifama gaafadhu jedhamte waan irratti dhiifama gaafattu yookaan nama dhiifama gaafattu qabdaa nama dhiifama hin gaafatin. Nama dhiifama hin gaafatin jiru nama tokkotu jira. Keezima waa'ee yeroo gooftaa hin qabne sana hojjedheeni nama Waaqayyoo dharabeetaa namichichi. Nama sana irratti Paaster Rattaan faas beeku keezii kan. Paaster Rattaanis Phaawulosis beeku. Geessinee dhannee dhiifama si gaafachiifnaa dhiifama gaafachuu qabdaa jedhan. Ennaan namichichi maal ittiin jedha? Asuma Finfinnee jiraata baay'ee. Namicha hin jedhu kun. Asuma Finfinnee jiraata. Naggaadheedha markaatoo hojjeta. Utuu nama na dhageenyaanii carraa mana argadhe natti tola. Because dhaqanii itti mani. Yisaaq akkas barbaadenan Yisaaq isa ammaa malee Yisaaq isa sana natti fidinaa jedhe. Maamushi isa sana natti fidinaa. Yisaaq isa tajaajilaa yoo ta'e nan simadha jedhe. So biyyaan isa buqqise. Namicha yakka cimaadha kanan hojjedhe yeroo sana. Baay'een gatii itti kaffale baay'ee
baay'een gatii itti kaffale biyyaan ari'ame ittiin hidhame ittamii toorchii ta'e sababan sana tuqee fi siyaasa wajjin wal qabatu ta'e wanta baay'ee jireenya koo keessatti lafan ga'uu qabutu wangeelli dhumne ta'ee achitti kana nafuu ture isa ture nama dhiifama gaafachuu barbaadu isa ture. Tun argadhe carraa argadhe. Dhiifama gaafachuu dandeessa tarii viidiyoo kana yoo ilaale. Taamiraat Gabra Masqal jedhama. Asii bakki inni itti argamu asuma naannoo Markaatoo kanadha Barandaadha. Baay'eema yeroo hundumaa dhufuu yaada Taamiraat dhugaa dubbachuuf taanaan keessi kee akka inni natti qabamee jiru aynoo beekaa anamiti isa kan hojjete yoona anamiti kan sirratti ka'e yeroo sana waaqayyoo innati yeroo sana tajaajilte ergiin gooftaa fudhadhe ni naa gale yeroo sana si oolcheera waan hamaa ture waan ta'eef Yisaaq inni sun badeera Maamush inni sun du'eera Iyesuus yookiin fannifameera amma Yisaaq isa haaraadha dhuguman jedha dhugaa gammisha baay'ee galatoomi namni dhukkuba koo kana beeku hin jiru ture you know what dhugaa it's amazing namani tu viidiyoon kun bira naa qaqqabina ture kana keessa naa ergaa fi Taamiraat Gabra Masqal በህይወቴ ሁሉ አማርኛ በደንብ ይተረጋ በህይወት ዘመን ሁሉ የምጸጸትበት ብኖር ጌታን ከማግኘቴ በፊት ያደረኳቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ጌታ አስታውስም ያንን በደል ኖርማሊ አንተ ይሄንን ቪዲዮ ከሰማ በመታውቀውና በመታገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ እንድታረግልኝ በአካል ደግሞ መጥቼ ባገኝ ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ይሳቅ ነኝ ቸርች መራለው የልጆች አባት ነኝ አሁን ትልቅ ሰው ነኝ እንደ በፊቱ አይደለም አሁን የተቀየርኩ ሰው ነኝ ሁሌም በልቤ እንደዚህ ያስባለውና ይቅርታዬን በትቀበለኝ ለእግዚአብሔር ብለህ ጠይቃለሁ ባየና ደጋ ኤርጋ ከነደገ ያከን ይፈመሲ ይጎዱ ወንተጂን ኩንጋ ወንተጂቲ ነሙኒ አከከ ይከመኒ ሐሳኒጋ ሲቲ ቶሌ ከቲያሶፍ ተፈኒስ ወንተጂ ከነረት ሲዋሚ ባየ ዋቀዩ ሲያከበጁ ሲዲ ፋሚራስ እጋ ሰገንታኩ ገረጡ ማተም ፊዳ ሜዋዬ ማቲኬ ሳውቱ እዱቱ ቃምቱ እንጫ ከነም ፉረቴ አቴ አላናኬ ጀቡት ሰነባሽ ጃለቱ እሺ ድረይ ቢነው ተሰነጭ ሜዋዬ ሳዲሙ ወረም ቢክነቲ ጥኖጂ ሚዲ ዋይ ጆሌ ከጆሌ ነጋ ከብዳ ባየ ዋና ጃይባቲ ሴኒቺ ባየዱ ሙገሩ yeroo wanqaamu ana amantii amma shaakala miti yoo baat yeroo sanan dubbadha mirqanni jedhee gaafa narguu jaalladhe beeta ani fi mucaan kun gaafa ol guddannu haati manaa koo mucattii kanadha jedheen dubbadha beeta qonna tokkotti karaa marratti safara waan ta'eef bakka baay'ee jedhe bakka achiiti kana jennee ishee finfinnee galte in turre jechi kun inuma fide deebise gaafa dhuftu yeroo jalqabaatiif hiriyyaa koo maambar jedhamtu አንተ ሀደ መናኬ ሂንፍኑፍቴ ዴቢቴና እንጂ ሰው ጉያ ሰና ካሴ ኬሳ ኮቲ አፌ አካታኒቲ እሺ ወጅ ወል በሬ ፉዴ ኑ ባዬ ኡልፋታ ነገሩ አማ ሀደ ጆሌ ኮቲቲ ዋቀዮ ከራሽሌ በቃ ሰፊፍኔ ከነቲ ገሌ ባዬ ክራይሲስ ጉዳ ኬሰን ገሌኒ ሰበበ ኮሮና ቸርች ጀልቀቤን ቱሬ ዋቀዮ እሺ ካሴ ijoollee koo mana nyaataa mana buna hojjette buna danfiste opereeshinii adeese mucaa koo isa daffaa dudda madaadhaan kaatee buna danfiste ani hojiin qabu waan ta'eef Finfinnee keessatti gatii guddaa na wajjin kaffalte yeroon hin qabne hin fuudhee haala kanaafadha akkan Awurooppaatti namni kan na godhe tokko seedha akkan iseen deebi'e kan na godhe biyya kanatti kan na deebise jaalala seeti. Uguma onnee koo keessa jalladha hir'uu koo baay'ee naa guutte haadha ijoollee koo sirriidha ijoollee isheetiif gatii kaffalte anaafis gatii kaffalte dudda madaadhaan kaatee buna danfiste namni miidiyaa irratti na beeka kolfee magaluu kana beeka maaliin akka dhufe hojjedhu hin beeku isiin gatii guddaa amma nan jedhamne nama hojii wal loltee lafa bunaatti akka intinitti ilaalamtee ijoollee koo guddistee irraan geesse anaanis na qabdee amala koo dandeessee na baattee si galee haadha manaa sirriidha. Ijoollee sadiin qabaa Singitanii isaa qedama ni jalqaba inni itti aanu Beenaahilii isaa qedama isheen itti aantu Kanahaanii isaa qedatti
Waaqayyo siifa guddisu. Haadha manaa qeerrummaa akkasuma waan gootanii waa'ee ishee dubbatan. Wow, that's amazing. Na eebbifame dhiibbee carraa kana. Waaqayyo Sin jaalladha. baay'ee si jaalladha. Ati na wajjin gatii kaffalteetta. Boris har'as hullee amma jiraannutti Waaqayyo carraa nuu kennaa, ijoollee keenya guddifannaa, ijoollee keenya bakkaan gaannaa hullee. Thank you very much. Fayyaa ta'ee ani gaaffii koo xumureera. Dhumarratti waan jettu yoo qabaatte dhaamsa dhaamtu waamicha waamtu yoo qabaatte carraan sii kenna ergaa kee dabarfachuu dandeessa. Duraan dursa garuu iskeelii kee keessaan baanee deemaa yaadaan natsaanateedha inni haasa'e ani manuu beeku qabu. Kanumaan barbaada. Anis kanumaan barbaada. Bilisummaadhaan akkamiin haasa'uun barbaada. Gadamii hin danda'u ka kana malee. Thank you very much. Dhugaa dubbachuuf baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu. Rakkoo tokkotu jira beektaa hawaasi kenna hawaasi sooshaal miidiyaa kana hordofu. Adaraa waaqayyo waaqa jiraataa sooshaal miidiyaan amaarinyaan hojjetatu ta'eeti ji'a tokko gidduutti 100,000 meeqa gala sabskraayibiin isaa. Anis rakkina miidhama miidiyaa kana qabateefi iimeelii nami jiimeelii nami hin bananne hin jiru. Sabskraayibii godhaa. Maani TikTokii follow godhaa repost godhaa fi warroonni akka leensaa cuukkoo kan ammoo daldala qabdanii warri faarmaasii qabdanii warri mana yaalaa qabdanii warri hoteela qabdanii buddussee tuubii kana akkasin tumsitanii abdii guutuun qaba. Adaraa warra ormarraa baraa waltumsuu kana ijoolleen Oromoo biyya hambaa jirtanis biyya keessa jirtanis laayikii sabskraayibii sheerii godhaa. Kanani irra deddeebi'ee isin kadhadhaa adaraa keessanii walii tumsuun namni happy birthday waliin kabaju gaafa namni durii riippii jedhee si baay'ata aadaa kana qayyaruu qabna jijjiiruu qabna. Kanaafi oomisha keessan beeksifadhaa bilbila argadhaa miidiyaan tumsa barbaada miidiyaan deeggarsa ilaaltotaa barbaada miidiyaan warruma amma moobaayilii baattanii nu ilaalaa jirtan barbaada miidiyaan isinumaan barbaada. Kanaaf fayyadaa sheerii godhaa riipost godhaa follow godhaa sabskraayib godhaa isiniin jedha galatooma. Baay'ee ulfaadhu baay'ee waaqayyo si haa kabaju. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya jaallattanii tureeta yaada haasaasa jennoo babbareedaa qaba lafa bal'aa qaba namoota dargaggoota yeroo kana waldaa tajaajilaa jiran keessaa immoo isa tokkodha raajii siyaaqee waaqayyo gooftaa maccaa siyaa eebbisu yeroo kee laattee dhuftee argaattiin wajjin yeroo dabarsuu keef gaaffii marsii gaafanneef deebisuu keefi ulfaadhu ulfaadhu baay'ee eebbifame galatoomaatis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen biyya keessa jirtan biyya hambaa jirtan eessayyuu addunyaa kamiirayyuu teessan yeroo kana karaa sooshaal miidiyaatiin sagantaa kana daawwachaa jirtan ulfaadhaan nu daawwachuu keessaniif baay'ee sin galateeffannaa. Nu barreessaa, nu bilbilaa, nu tumsaa, oomishaaf tajaajila keessan asirratti beeksifadhaa. Yoo waaqayyo nu gargaare karoora baay'ee qabnaa, mul'ata baay'ee qabnaa, iddoo isin jirtan dhufnee hojii baay'ee hojjechuu barbaadna gatii ta'ee fi isa kanaaf immoo faayinaansiin danqaa akka nutti hin taaneef kallattii hundumaatiin akka nu gorsitan nu bira akka dhaabbattan adaraa isiniin jenna. Qophii keenya har'aa kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachiisuun mataa Booranaan ture ogeessa kaameeraa keenya miidhaa shufeerii guddaa godheen galateeffadha. Akkuma kanas Red Media and Promotion isaan immoo stuudiyoo kana fakkaatu keessatti hojii bareedaa kana akka hojjennuuf gargaarsa nu godhaniif guddaan isaaniin galateeffadha. Yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarutti nagaa waaqayyootiin jiraadha.